Akkam jirtu magaalaa fayyaa. Muktaar Abdulkariim jedhama. Haaluma baratameen har'a ergaa tokko isiniif qabadheen dhufee jira. Ergaa keenya har'aatiin dhimma karoora waggaa qopheeffachuu irratti xiyyeeffata. Egaa karoora waggaa qopheeffachuutiin wal qabatee barri haaraan yoo dhufu wantoota barataman keessaa tokko karoora qopheeffachuudha. Kanaaf sanaan wal qabatee karoora qopheeffannaa basically waggaa fulbaana eegaa karoorfachuun wanta baay'ee jajjabeeffamuu miti. Namni guyyumatti mul'ata isaa beekerraa karoora isaa karoorfachuu qaba. Dirqama waggaa haaraa eegee karoorfachuu hin qabu. Anyhow namni hedduun waggaa eegee karoora waan qopheeffatuuf sanarratti waan gargaaruu danda'u. Anis waan hanga beekurraa karoorri waggaa maal qabachuu qaba dhimmoota jedhan irratti waan tokko dabarsuu barbaade jechuudha. Kanaaf karoorri keenya waggaa maal qabachuu qaba, maal irratti xiyyeeffachuu qaba wantoota jedhan waan muraasa waliin ilaalla jechuudha. Walumaa galatti jireenya keenya keessatti dhalli namaa lafa kanarra yommuu jiraatu wanta sababa gara lafa kanaatti dhufeetu jira. Yommuu lafa kanarra jiraatu wanti rakkoon inni furee deemu jiraachuu qaba. Wanni inni milkeessu hirriba itti dhabu yookaan wanti inni du'uuf jira jechuudha. Wanti namni hirriba dhabuuf yookaan du'uuf qophaa'eef kun immootu mul'ata jedhama. Egaa mul'ata keenya milkeessuuf immoo waan hedduu hojjenna jechuudha. Bakka yaadni sana bakka akka jireenyaatti raawwachuuf yaadni sana bira gahuutiif wantoonni nuti hojjennu hedduun jiran jechuudha. Kanaaf waan hojjennu sana milkeessuuf ammoo karoora qabaachuun baay'ee murteessaa ta'a jechuudha. Karoora qabaachuun baay'ee barbaachisaa ta'a. Mul'anni keenyas wanti hirriba dhabnuuf wanti lubbuu keenya kennuuf sunillee kan milkaa'uu danda'u yoo karooraan deeggarame qofa ta'a jechuudha. Egaa akka hayyoonni karooraa jedhanitti karoorri bakka gurguddaa lamatti qoodama. Karoora yeroo dheeraatii fi karoora yeroo gabaabaa kan jennu. Mostly karoora yeroo dheeraa kan jennu kun karoora waggaa 5 hanga 10 cover gochuu danda'udha jechuudha. Kanaaf nutis karoora waggaa 10 yookaan 5 qabaachuu qabna. Isa strategic plan jennuun isa sanarraa immoo kan waggaa tokko qopheeffachuun nurra jiraata jechuudha. Erga isa kana jenne immoo karoorri keenya maal qabachuu qaba? Maal irratti xiyyeeffachuu qaba waan jedhu kana sirriitti ilaaluu danda'uu qabna. Because jireenya keenya keessatti yommuu jiraannu jireenyi keenya guutuu ta'uu danda'uu qabaata jechuudha. Jireenyi keenya guutuu ta'uu danda'uu qabaata. Jireenyi keenya immoo guutuu akka ta'uutiif wantoonni nuti karoora keenyatti qabannee deemnu jiraachuu danda'u qabaatu. Isaan kun immoo waan hedduu kan of keessatti qabatanii fi nullee gama hedduutiin ijaaruu kan danda'an ta'utu irra jiraata jechuudha. Kanaaf maal irratti xiyyeeffanna waan jedhu kana kaasnaa akka waliigalaatti wantoota torba karoora keenyatti hammachiisuu qabnu. Karoora keenya keessatti hammachiisuu qabnu jedhee adda baasee jiru. Isaan kanneen jireenya keenyaatiif gumaacha guddaa waan qabanii fi nus akka namaatti guutuu akka taanu kan nu gargaaranii jechuudha. Inni jalqabaa amantiidha. Amantii keenya waliin wal qabatee karoorfachuu qabna. Maatiidha yookaan immoo hiriyaa keenya yookaan ijoollee keenya wajjin waan hariiroo jirudha. Inni sadaffaan fayyaadha. Fayyaa keenya eeggachuu qabna. Yoo fayyaa keenya eegganne bakka guddaa gahuu dandeenya. Inni biroo beekumsaadha. Beekumsaan of ijaaruun nurra jiraata. Sammuu keenya ijaaruun nurra jiraata. Akkuma fayyaa keenya eegnu sammuu keenya illee eeguu qabna. Inni shanaffaan diinagdeedha. Inni torbaffaan jireenya hawaasummaati. Inni torbaffaaf inni dhumaa tola ooltummaadha. Egaa wantoota kanneen sirriitti irratti xiyyeeffannee ilaaluun baay'ee barbaachisaadha. Mee isaan kanneen tokkoon tokko isaaniitiin haa ilaallu. Inni jalqabaa akkuma isinii kaase amantii keenya irrattidha. Egaa waaqni gara lafa kanaatti yoo nu uumu hojiin guddaan inni nu uume akka isaaf yookaan rabbi gara lafa kanaatti kan fideef akka isaaf bitamnuuf yookaan immoo akka isa gabbarruuf. Egaa amantii hunda keessatti
dursa wanni kennu nuuf isa jechuudha. Erga inni nu uumeetiin immoo isaaf yeroo qabnurra, humna qabnurra, qabeenya qabnurra kennuufi nurra jiraata jechuudha. Kanaaf waan karoora keenyatti hammachiisuu qabnu keessaa tokko hariiroo nuti Rabbii waliin qabnu cimsuu wajjin wal qabatee waan hojjechuu qabnudha jechuudha. Isa sanaan wal qabatee karoorfachuu nurra jiraata jechuudha. Akkuma maatii keenyaaf, fayyaa keenyaaf, dinagdee keenyaaf yeroo kenninu Rabbiif yookaan qaama itti amanuufillee yeroo kennu nurraa eegama jechuudha. Yoomiin hojjedha yookaan yoomiin isaaf yeroo kennaa kan jedhu akka amantiitti amantiin hundaaf akka amantii Islaamaatti fakkeenyaaf guyyaan yeroo 5 sagadamuu qaba. Dasmast isa sana pilaan ta'uu qaba jechuudha. Amantiin biraallee yeroo qaburraa guyyaa qaburraa isaaf kennuu danda'uu qabaata jechuudha. Zan akka amantiitti immoo dirqamoonni nurra jiran jiru jechuudha. Dirqamoota sana immoo guutuu qabna. Dirqamoota saniifis karoorfannee qophii barbaachisaa gochuu qabna. Waggaa 5-10 keessatti immoo iddoon amantii akka amantiitti yoo dhaqnee bakka sana ilaallee barbaadaman jiru. Bakkee sana dhaquullee karoorfachuun nurra jiraata jechuudha. Wantoonni kanaaf kana fakkaatan gama amantii keenyaatiin yommuu karoorfannu wantoota xiyyeeffannoo keessa galchuu qabnu keessaa waan muraasa jechuudha. Kaan isinitti dabalattu jechuudha. Inni lammaffaan maatii yookaan ijoollee ijaaruu fi cimsuu wajjin wal qabata. Egaa asirratti maatiin yookaan ijoolleen yookaan hiriyyaan jireenyaa wajjin hariiroon qabnu bu'uuradha. Maaliif wanti as bira jiru sirratti taanan jireenya keenya keessatti waan jiru hundi ni sirrata jechuudha. As biratti wanti jiru bada yoo ta'e immoo jireenya keenya kan birootti illee dhiibbaa qabaata jechuudha. Kanaaf hariiroon nuti maatii keenya qabnu maal fakkaata? Yeroo hangamitti kennina? Yeroo hangamii waliin dabarsina? Yeroo nyaataa kam waliin akka maatiitti wal geenye nyaanna? Yeroo hangamii bashannanna? Ji'aan ta'uu danda'a, ji'a ja'aan ta'uu danda'a. Karoorri qabamee yeroo jiraachuu danda'u qabaata. Yeroo boqonnaa hangam waliin dabarsina waan jedhu kun waan baay'ee murteessaa ta'edha jechuudha. Iddoo kanatti waan jiru kun waan bu'uuraa keessa isa murteessaadha. Inni sadaffaan fayyaa keenya kunuunsuudha. Egaa qaama keenya eeggachuun, fayyaa keenya eeggachuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Kanaaf fayyaa keenya eeggachuuf ispoortii yookaan sochii qaamaa hojjechuun baay'ee barbaachisaadha. Guyyaan keessattuu daqiiqaa 30 miinimum miilaan deemuu ta'uu danda'a, sochii qaamaa gochuu danda'a. Qaamni keenya akka socho'u gochuu danda'u qabaanna jechuudha. Keessattuu namni ofiisii keessa, biiroo keessa oolu guyyaan sa'aatii muraasa deemuun irraa eegama. Namni kamiyyuu sochii qaamaa godhachuu qaba. Gama birootiin wantoota sammuu keenya, qaama keenya miidhan wantoonni fudhannu jiraachuu malu akka araadaatti nu wajjin jiran jiru jechuudha. Kanaaf wantoota akkanaa irraa fagaachuullee karoorfachuu qabna. Sagantaa biraatiin akkamitti wantoota kana keessaa baana waan jedhu sagantaa biraatiin dhufa. Garuu akka waliigalaatitti araada adda addaa kan sammuu keenya, qaama keenya miidhurraa fagaachuu qabna. Kana irratti illee karoorfachuu qabna jechuudha. Gama birootiin hanga humnaatiin nyaata madaalamaa fi jireenya keenyaaf yookaan fayyaa keenyaaf ta'u nyaachuun nurraa eegama jechuudha. Afuraffaa irratti beekumsa. Amma akkuma qaama keenya ijaarru, akkuma qaama keenyaaf xiyyeeffannaa kennu sammuu keenya illee beekumsaan ijaaruuf bakka kennuufi nurra jiraataa jechuudha. Kanaaf beekumsaan of guddisuuf qophaa'uutu nurra jiraataa jechuudha. Beekumsaan of guddisuuf qophii nurra eegamu gochuu qabna. Kanaaf maal barachuun qaba? Maal barachuu barbaada? Maal yoo baradhe jireenya keenya kiyyaan waliin deemuu danda'a waan jedhu kanarratti sirriitti xiyyeeffachuu barbaachisa jechuudha. Maaliif yeroo hedduu gosa barnoota adda addaa yommuu ramadamu yuunivarsiitiis fiildii odoo hin jaallatiin yerootti ramadamu. Amma garuu carraan jira. Cinaan barnoota bira barachuun danda'ama. Erga eebbifamnee baanillee immoo karaa adda addaatiin onlaayin ta'uu danda'a, distaansiin ta'uu danda'a, wiikindi ta'uu danda'a. Carraa argamee barnoota jireenya keenya wajjin walitti kalaa'u barachuun nurraa eegama. Sanaatiin ala immoo leenjii adda addaa, leenjii gabaabaa dhimma barbaadnu irratti fudhachuuf carraa jiru jira jechuudha. Kanaaf leenjii akkasii sana meeqaan fudhadha waan jedhu kan maal irratti fudhadhe yoo maal irratti fudhadhe jireenya kiyya irra jijjiiruu danda'a waan jedhu kana sirriitti beekuun nurraa eegama. Inni biroo kitaaba meeqan dubbisaa, maal irratti
gabbisa. Waan jedhu kanallee sirriitti itti yaaduu fi itti karoorfachuu waan nu barbaachisu. Beekumsa kallattiin itti argannu keessaa tokko immoo sagantaa TV fi reediyooti. Isa kanarratti sagantaa kamiin hordofa? Amma yeroo hedduu naannoo kanarratti namni yeroo isaa TV fi reediyoo irratti keessattuu TV irratti yeroo itti fiduu jira. Fiilmii adda addaa wanta adda addaa fayyadamu. Inni suni maal fayyada jireenya kee keessatti? Bu'aan inni qabu maaliin? Waan jedhu kana sirriitti ilaaluun sirriitti madaaluun baay'ee barbaachisaadha. Yeroo keenya wanna sammuu keenya mul'ata keenya galma keenya gargaaruuf fixuu qabna malee wanta adda addaa irratti qisaasuu hin qabu jechuudha. Kanaaf kanaan wal qabatee of eeggannoo fi xiyyeeffannoon deemuun irraa eegama. Gama birootiin dinagdee nuuf guddisuu. Dinagdee nuuf guddisuutiin wal qabatee galii keenya guddisuu qabna jechuudha. Galii keenya guddisuuf maal hojjechuu qabna? Waan sirrii ta'e, waan dafqa keenya, waan qulqulluu ta'e, waan waaqaanis namaanis walitti hin finne maatii galii keenya guddisuun irraa eegama jechuudha. Eenyu waliin hojjedhaa? Neetworkii keenya qabaachuu qabna. Neetworkii keenya bal'isuu qabna. Neetworkii keenya ijaaruu qabna jechuudha. Gama birootiin yeroo ammaatitti galii tokkoon jiraachuun hin danda'amu. Galii tokkoon jiraachuun hin keessattuu naannoo magaalaatti dhimma akkasiitiin jiraachuun baay'ee rakkisaadha. Kanaaf yeroo hafetti maaliin hojjedhaa? Waan jedhu kana sammuu keenya wajjin mari'annee karoora qopheeffachuun nurra jiraata. Dinagdee keenya guddisuu keessatti immoo gaheen qusannaa guddaadha. Kanaaf amala qusannaa gabbifachuun nurraa eegama jechuudha. Inni kun shanaffaadha. Inni jahaffaan jireenya hawaasummaati. Egaa nama taanee social animal amanamnu. Nama wajjin hariiroo qabaachuu qabna. Hiriyyaa qabaachuu qabna. Hiriyyaa mul'ata keenya galma keenya wajjin deemu. Hiriyyaa dhugaa kan yeroo rakkoos yeroo gammachuus nu waliin jiruutiin marfamuu danda'u qabaanna. Isaan waliin illee yeroo dabarsuu qabna jechuudha. Yeroo bakka dabarsisnu sanatti garuu wanti nuti kaasnu waan sammuu keenya ijaaru, waan dinagdee keenya ijaaru, waan mul'ata keenya ijaaru irratti ta'uu danda'u qabaata. Yeroo hangamiin irratti dabarsaa kan jedhu kanallee sirriitti ilaaluudha. Gama birootiin jireenya hawaasummaa akka jedhaa, du'aa, sagantaa eebbaa hedduun jiru jechuudha. Isaan kanneen karooraatiin deemnee bakka sana irratti engage gochuu danda'u qaban. Maaliif carraan suni carraa itti nuti namoota wajjiitiin neetworkiitti garuu kana yoo jennu hunda irratti hirmaachuu qabna jechuu miti. We have to be selective. Selective ta'uu danda'u qabaannadha. Inni torbaffaa fi inni dhumaa tola ooltummaa. Egaa gara lafa kanaatti yoo dhufnu dhimmi dhufneef guddaan tajaajiluudha. Tajaajiluuf dhufne jechuudha. Erga tajaajiluuf dhufne ammoo tajaajilummaa kana gabbifachuun miira tajaajilummaa kana bilisaan tajaajiluu kana gabbifachuun baay'ee nu barbaachisa. Kanaaf ogummaa barannee qabna. Ogummaa saniin maaliin tajaajila? Yeroo bilisa qabu, yeroo qabutti maaliin bilisaan kenna waan jedhu kana of gaafachuun nurra jiraata jechuudha. Of gaafachuun. Kanaaf dandeettii qabnurraa waan ta'e wayii hawaasa keenyaaf buusuun, hawaasa keenyaaf gumaachuun nurraa eegama waan jedhu kana. Egaa akka waliigalaatitti karoorri keenya wantoota armaan olitti eeraman kana qabaachuu qabaata jechuudha. Egaa karoorri keenya wantoota kana qabatee yoo qabate guutuu ta'a jechuudha. Yoo wantoota kana qabate guutuu ta'a. Kanaaf kana beeknee karoora keenya haala guutuu ta'eetiin akka nu deemu dhimmoota kanneen keessatti incorporate gochuu qabna. Wantoota kana immoo gabaabsinee bifa mind mappiitiin, bifa fakkiitiin qabachuun nurra jiraata jechuudha. Isaan san maxxansinee bakka mul'achuu danda'utti kaa'uun nurra jiraata. Egaa galatoomaa horaa bulaa isiniin jedha. Thank you.